Humnoonni tikaa imaltoota irreechaa fi kanneen ayyaana masqalaa maatii bira turanii gara Finfinnee deebi'aa jiran Oromiyaa bakkoota garaagaraatti ugguraa jiraachuu isaanii maddeen himanii. Imaltoonni kutaalee Oromiyaa lixaa kanneen akka Wallagga Baham, Wallagga Lixaam, Horroo Guduruu Wallaggaam, Qeellam Wallaggaam, Jimmaam, Iluu Abbaa Booraaf Shawaa Lixaa irraa gara Finfinnee imalaa jiran guyyaa kaleessaa fulbaana 28 bara 2022 irraa jalqabuun aanaa dandim seensa magaalaa Ginciitti ugguramaa jiraachuu maddeen OMN itti himaniiti jiru. Namoonni lixa Oromiyaatii gara magaalaa Finfinnee imalaa jiran aanaa dandii seensa magaalaa Ginciitti ugguramanii jiru kan jedhu maddi odeeffannoo OMN sababa daandiin lixa Oromiyaatii dhufu hundi eeggamaa jiruuf Finfinnee seenuun rakkisaa ta'ee jira jedha. Uummata irreecha deemuu dhorkuudhaafidha kaayyoon isaa. Amma fakkeenya nuti waraqaa eenyummaa ganda keessan irraa baafadhaati ganda keessan irraa erga xalayaan gandii sinii barreesseen booda gara waajjira aadaaf turizimii deemtu. Waajjira aadaaf turizimii immoo sana booda xalayaa ittiin irreechatti maltan siniif kennanuun jedhan. Yoo nuti deemnee gara waajjira aadaaf turizimii gaafannu deemuun dandeessan nuun jedhanii nuyi tiimii nama 18 qabna. Nama gurmuun tokko 18 namni irreecha deemuu danda'u akkuma bara 2013 namoota isaan ergan qofadha siin jechuufidha malee lakkoofsaan namni uggurame lakkoofsaan adda baasuu hin dandeessu. Kun tooftaa irreecha danquu fi hirmaattota irreechaa hir'isuuf taasifamaa jirudha kan jedhu maddi OMN kun humnoonni tikaa ayyaana irreechaa dhaquun kan danda'amu namoota waraqaa deemsaa gandaa fi waajjira aadaa fi turizimii irraa fidatan qofa jechuun namoota danqaa jiru jedha. Guutuu biyyattiitti lixa Oromiyaa irraa gara magaalaa Finfinneetti ayyaana dabarsee kan deebi'aa jiru hundi dhorkamaadha. Daandii irratti rakkachaadha kan inni jiru. Irra caallisaa maanaa dandii magaalaa Gincii qarqara seensa magaalaa Gincii gubbaarrattidha kan dhorkame. Sana booda hundi warra achitti dhorkame namni tokko konkolaataan darbuun jiru. Konkolaataan koodiin 4 kan mootummaayyuu dhorkamee ture. Sochiin hirmaattota irreechaa hir'isuu kun qaamolee mootummaatiin waggaa waggaadhaan kan adeemsifamaa jiru yoo ta'u mirga uummanni aadaa fi duudhaa isaa kunuunfachuuf qabu sarbaa jiraachuu mootummaa agarsiisa jedhamuun dubbatama. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo uummanni Oromoo tokkummaa fi gamtoomaan ayyaana irreechaa irratti akka hirmaatu waamicha taasisanis mootummaan Itoophiyaa bara 2020 irraa jalqabuun sababa garaagaraatiin hirmaattota ayyaana irreechaa hir'isuuf hojjetaa tureetii jira. Bara 2020 sababa COVID-19 guutumatti irreecha irraa kan uggure yoo ta'u bara 2021 ammoo sababa nageenyaatiin hirmaattota irreechaa hir'isuuf yaalii taasisaa turus uummanni uggura jiru cabsuun kabaja ayyaana irreechaa Dololloo Buddeenaa hora Finfinnee fi hora Harsadii irratti hirmaateetii jira. Bara kanas sochiin imaltoota irreechaa ugguruuf taasifamuun kan jalqabe yoo ta'u namni tokko irreecha imaluuf waraqaa ragaa gandaa fi waajjira aadaaf turizimii aanaa irraa baafachuu qaba jechuun mootummaan burjaajii uumuuf yaalaa jira jedhameetii jira. Sababa kanaanis yeroo ammaa namni gara magaalaa Finfinnee imalu daandii irratti humnoota mootummaatiin danqamaa akka jirutu himame. Uummanni garuu ugguraa fi danqaa mootummaa dandamatee Finfinneetti kallattii afraniin yaa'aa jiraachuu ragaaleen ni mul'isu. Magaalaan Finfinnee fi magaalonni naannoo ganamumaan keessummootaan guutamaa irreechi waltajjii qaamonni mootummaa hoogganuun baajii deemsa irreechaa namaaf kennan osoo hin taane qabeenya uummataa kan uummanni fedhii isaatiin irratti hirmaatem sirna galateeffannaa taasisuudha jechuun uggura qaamonni tikaa mootummaa taasisaa jiran balaaleffatan namoonni OMN'f yaada kennani. Oromoon irreechatti yaa'ee shira akka kanaa waggaa waggaan deddeebi'ee mul'atum cabsee yeroo dhumaaf hambisuu qabas jedhaatii jiru. Kanaafis ayyaana irreechaa hora Finfinneef hora Harsadii baranaa irratti gamtoomaan hirmaachuun murteessaadha jedhame. Guyyaan irreechaa bara 2022 dhihaachuu waliin wal qabate mootummaan namoota heddumminaan hidhaa jiraachuun dhagahame. Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannaa Finfinnee kanneen akka Burraayyuu, Sabbataa fi Lagaxaafoo, Lagadaadhiitti hidhaan sabboontota irratti xiyyeeffate raawwatamaa jiraachuu jiraattonni himaniiti jiru. Muhammad Fantaallee gabaasa bal'aa qindeessee jira. Finfinnee dabalatee godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee keessattiidhaan jabaatee itti fufee jiraachuun guyyaa lama duraa fulbaana 27 bara 2022 Finfinnee keessatti dargaggoonni lama firaa ol lammeessa fi addunyaa jedhaman humnoota tikaa mootummaatiin birbirsa gooroo yookiin immoo piyaasaatti qabamanii achi buuteen isaanii akka dhabame maddeen himan. Dargaggoonni kunneen badii tokkollee osoo hin qabaatiin sababa isaan dhumaatii hawaasa nagayaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee akka Amuruu Jardagaa jaartee fi Horroo Bulluq jiraataniif sagalee ta'an qofaaf humni mootummaa hidhaatti isaan darbee jedhuun namoonni itti dhiheenyan beekan. Namoonni biroonis heddumminaan hidhamaa jiraachuu kan eeran jiraattonni ayyaana irreechaa irratti uummanni heddumminaan akka hin hirmaannes danqaa uumuuf hidhaan hammaachuu hin oollee jedhu jiraattonni.
magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa adda addaatti ilmaan Oromoo danuun humnoota mootummaatiin qabamuun manidhaatti guuramaa jiru kan jedhan maddeen kanneen bakka isaan itti hidhaman hin beekamne hedduun jiraachuus odeeffanneerra. Hidhaan magaalota naannoo Finfinnee Burraayyuu fi Sabbataattis raawwatamaa jiraachuus odeeffanneerra. Magaalaa Burraayyuu keessatti hidhaa sabboontota irratti xiyyeeffateetu raawwatamaa jira kan jedhan jiraattonni hidhaan kun erga eegalamee torban lama caalee jiraachuu himu. Namoonni magaalota godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee Burraayyuu Sabbataa fi Laga Xaafoo Laga Daadhiitti hidhaman hedduun mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin badii malee dararamaa jiraachuu himanii jiru. Qaamni mootummaa seera eegsisu namoota to'ateem himatatti banee mana murtiitti dhiyeessuun osoo irra jiraatuum namoota nagayaa Oromummaa isaaniif qofa kararraa funaane cal'isee mana hidhaatti ugguree rakkisaa jiraachuu dubbatu. Finfinneen bakka argama imbaasiiwwanii fi giddugala dippiloomaatotaa waan taateef uummanni Oromoo irreecha hora Finfinnee irratti mormii kaasee addunyaatti nu saaxila jechuun hirmaattota irreechaa hir'isaa kan ture mootummaan bara kanas hirmaattota irreechaa hora Finfinnee hir'isuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee namoota nagayaa duuchaan hidhaa jiraachuutu himama. Osoo hirmaannaan ayyaana irreechaa ifatti gamtaa abbootii gadaa fi sagliyaa agadaa tuulamaatiin labsamee jiru irreecha ayyaana guddicha gaafa Afrikaa irraa hirmaattota danquun mootummaa Itiyoophiyaatiif qaanii guddaadha jedhan namoonni yaada kennan. Kanas ta'ee san uummanni Oromoo ugguraa fi danqaa jiru dandamateem ayyaana irreecha hora Finfinnee Sanbataa fi Dilbata dhufu kabajamu irratti hirmaachuuf Finfinnee karra shananiinuu seenaa akka jiru maddeen ibsanii jiru. Oduu keenyatti aanuun qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Alamaayyoo Diroo har'a ganama humnoota tikaa mootummaatiin mana isaatii fuudhamuun hidhamuu maatiin himaniiti jiru. Haati warraa obbo Alamaayyoo Diroo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti akka himanitti humnoonni tikaa gara nama 10 ta'an har'a ganama dhufanii si barbaanna jechuun obbo Alamaayyoo qabanii waajjira poolisii Burraayyuu aanaa tokkoffaatti hidhani. Obbo Alamaayyoon har'a kan hidhaman gadda haadha isaanii torbaan sadii dura boqotanii irra osoo jiranii ta'u haati warraa isaanii himaniiti jiru. Obbo Alamaayyoo Diroo waggaa tokko oliif badii takkaan maletti mana hidhaa erga turanii booda kan gadhiifaman yoo ta'u ammaas sababa malee qaamoleen nageenyaa mana isaaniitii fuudhanii hidhanii jiru jechuun haati warraa isaanii dubbataniiti jiru. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo kanneen akka Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Gadaa Gabbisaa, Mikaa'el Booran dabalatee kanneen biroo manneen hidhaa biyyattii garaagaraa keessatti dhiittaa mirga namoomaaf kan saaxilaman yoo ta'u manni murtii himata isaan irratti banameerraa bilisa jechuun akka bahan ajajuus poolisiin hanga har'aatti hidhaa hin baafne. Miseensonni deeggartoonni fi bakka buutonni KFO fi ABO sadarkaa godinaa fi aanaa irra jiranis qaamolee nageenyaa mootummaatiin hidhamaa jiraachuu ragaaleen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhaqqabe ni mul'isa. Duulli waraanaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaafamee Gujii Lixaatti ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwachuun himame. Godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Gaaleessa Nageessoo Jaamu keessatti waraanni mootummaa dargaggoota nagaa 4 badii takkaan malee rasaasa itti roobsuun ajjeesu jiraattonni himaniiti jiru. Dargaggoota badii takkaan malee waraana mootummaatiin ajjeefaman keessaa kanneen ammaaf maqaan isaanii nu dhaqqabe dargaggoo ganna 15 kan ta'e Qom'oora Ten'aa Jiloo fi dargaggoo ganna 22 kan ta'e Katoolee Duubee Shukee kanneen jaamanidha. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen namoota siyaasaa keessaa qooda hin qabnee fi hawaasa keessatti jaallatamummaa guddaa qabanidha kan jaan maddeen mootummaan bilxiginnaa badii takkaan malee duula duguggaa sanyii nurratti raawwachaa jira jechuun dubbataniiti jiru. Kabajni ayyaana irreechaa biyyoota alaa keessatti itti fufee jira. Irreechi Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minnesota iddoo Centennial Park Worthington jedhamutti kabajamuuf onkololeessa 2 bara 2022tti saganteeffamee jiraachuu koreen qindeessituu ayyaanichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himeeti jira. UK magaalaa Londonittis iftaan onkololeessa 1 bara 2022 irreechi kabajamuuf akka jiru qindeessitoonni himaniiti jiru. Oromoonni UK magaalaa Londonii fi naannawa ishii jiraatan irreecha Finsburg Parkitti kabajamu kana irratti heddumminaan ni argamu jaani. Akkasuma Awurooppaa biyya Niizerlaand magaalaa Amsterdamitti ayyaanni irreechaa kabajamuuf onkololeessa 10 bara 2022tti beellamamee jiraachuu odeeffanneeti jirra. Biyya Kanaadaa magaalaa Kaalgaariitti hawaasni Oromoo fulbaana 24 bara 2022 sanbata dabre ayyaana irreechaa haala miidhagaa ta'een kabajuun isaa ni yaadatama.
Baha Oromiyaa aanaalee godinaalee Harargee bahaa fi lixaa keessatti mootummaan dargaggoota Oromoo fedhii isaaniitiin alatti dirqisiisuun gara waraanaa akka deeman godhaa jiraachuun himame. Kana malees saamichi uummata irratti gaggeeffamaa jiraachuun himamee jira. Iddoowwan taateen kun yeroo ammaa akkaan itti hammaatee jiru keessaa muraasni godina Harargee bahaa aanaa Gooroo Guutuu Miidhagaa Tola magaalaa Awwadaayii fi naannoo ishii ta'uu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Godina Harargee lixaa keessaa ammoo aanaalee Odaa Bultum Gammachiisii fi Mi'eessoo dabalatee kanneen hafan hedduu keessatti qaamonni mootummaa ilmaan hiyyeessaa waraanaaf dirqisiisaa jiru jaani jiraattonni. Kana malees dabballoonni fi humnoonni tikaa mootummaa aanaa Odaa Bultum Araddaa Miidhagduu irraa dargaggoota baay'ee hidhaatti guuranii ka'anii maatii yaamsisanii maallaqa 10,000 kaffalaa yookaan ilmaan keessan gara lolaa geessina jechuun maatii doorsisaa jiraachuu maddeen himaniiti jiru. Akkasuma Harargee bahaa aanaa Gooroo Guutuu Araddaa Burqaa Eelaa dabalatee araddoota jiran mararraa namoota 50 magaalaa Kaarramillee keessatti walitti qabanii raayyaa ittisa biyyaatti makamtu jechuun dirqisiisaa jiraachuu odeeffanneeti jira. Magaalota daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa sochiin waraanaa guddaan jiraachuu dhaabbanni saatalaayitii Ameerikaa tokko ibse. Suuraan ji'a kana keessa fudhatamee naannoo daangaa Itoophiyaa fi Eertiraatti loltoonni fi meeshaaleen waraanaa yoo bobbaafaman agarsiisa. Siraaj sabaaf ammaas dabalata qaba. Suuraaleen saatalaayitii fulbaana 26 bara 2022 bahan akka argisiisanitti kaaba lixa Tigraay magaalaa Shiraaroon gamalachuu keessatti humnoota waraanaa, konkolaattota waraanaa fi meeshaalee waraanaa bal'inaan walitti qabamaniiti jiru. Suuraan kun daandii guddicha magaalattii irraa gara bahaatti ba'u agarsiisa. Taankonni waraanaa daandii guddicha kana irra gara bitaatiin dhaabbataniiti jiru. Gara mirgaan kan jiru ammoo hospitaala Mahaanitii kan bara 2014 banameedha. Namoonni tarii loltoota fakkaatan toora galuun galma irraa hanga daandii guddichaatti hiriiranii mul'atu jedha dhaabbanni saatalaayitii kun. Fulbaana 13 bara 2022 osoo suuraan saatalaayitii kun hin kaafamin dura ajajaan humnoota Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa loltoonni Itoophiyaa fi Eertiraa waliin ta'uun iddoowwan Shiraaroo irraa hangam adameetii jiran to'atanii jiru jechuun miidiyaa naannichaatti himeetii ture. Akka dhaabbanni suuraa saatalaayitii kana gadi dhiise ibsutti hospitaalicha irraa gara kibbaatti fageenya kiiloomeetira 1 hin caalle irratti meeshaalee waraanaa dhukaasaaf qophaa'antuun bakka qabatanii jiru jedhe. Dhaabbanni saatalaayitii kun magaalaa Shiraaroo irraa kallattii kibbaan kiiloomeetira 6 irratti konkolaattota toora galan 45 suuraa kaaseetii jira. Konkolaattonni kunneen heddumminaan gara magaalatti seenaa jiraachuu ibsam suuraan saatalaayitiidhaan kaafame kuni. Kiiloomeetira 5 irratti ammoo daandii guddarra konkolaattonni waraanaa 20 gara kallattii Shiraarootti qajeeluun toora galanii jiraachuun eera suuraan saatalaayitii kuni. Daandiin konkolaattonni waraanaa kunneen toora galuun irra dhaabbatan daandii guddicha addi gooshum kan laga Tagazee qaxxaamuru Shiraaroo irraa gara magaalaa Humaraa geessudha. Erga waraanni kaaba Itoophiyaa sadaasa bara 2020 eegalee as kallattii lixa Tigraay to'annoo loltoota Eertiraan Itoophiyaaf humna addaa naannoo Amaaraa akkasumas hidhattoota faannoo jala jirti. Suuraan saatalaayitii fulbaana 19 bara 2022 gara Eertiraa magaalaa Serhaa jedhamtu irraa fudhatame akka argisiisutti meeshaalee waraanaa danuun kuufamaniitii jiru. Magaalaan tun magaalaa Tigraay Zaalambassaa irraa kiiloomeetira 1 qofa fagaatti argamti. Mootummaan Eertiraa mootummaa Itoophiyaa tumsuun humnoota waraanaa Tigraay waraanaa kan ture yommuu ta'u baatii hagayyaa keessa waraanni irra deebi'ee ka'uu hordofee Eertiraan loltoota humna eeggataa jedhaman hundaaf waamicha loltummaa taasifteetii jirti.